Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya amma kan jirru eessa jira beektaa amma kan jirru studio Blaze Studio jira. Blaze Studio 251 jechuun immoo maal jechuu akka ta'e sinumoo sitti maan ture. Eeyyeen egaa Blaze Studioon hojiiwwan garaagaraa muuziqaa fi akkasumas immoo muuziqaa fi muuziqaa hojjeta. Kanaaf yeroo ammaa kana aartii uummata Oromoo guddisuuf al tokko siisiin bilbilaati abee fayyaa miti akkam Blaze Studio jirra amma online jirra. Amma isaan kanaaf amma yaada kennuudhaaf yookaan warri bilbilaa jirtan hundi keessanuu kana toomaadha. Kanaaf amma online namatu jira. Kanaaf bakka nagaa mee yaada qabdan itti fuftu moo? Bakka tole rakkoon hin jiru bakka inni nuftu inni stuudiyoon nuftu wajumaan hojjan. Tole. eeyyeen egaa hojiiwwan Blaze Studio hojjetaman yaada kennuudhaan weellistoonni biyya keenyaa yaada kennaa jiru. Fakkeenyaaf Diroogbaan Baalee Gobbaarraa, Zenedii Ziidaa, Aanaa Midaa, Roonaaldoo Geedoo, Heneriin Gudarii, Mesii Godina Arsiiti, Blaze Studioon baay'ee gaariidha. Muuziqaan asitti hojjetamanis jechaa jiru. Kanaaf egaa Shimallis Abbaabboo Aanaa Shaampuu. Shimallis Abbaabboo Aanaa Shaampuurraa yaada kennaa jiru. Roonaaldoo Daavincii magaalaa Gincii. Magaalaa Gincii. Zenedii Ziidaa moo warra Jiddaa. Dhugumeetti Faayisaa Furii Kadaar Furii. Shaambal Dabalee Kasumaalee Ayyalaan Nugusee Ameerikaa USA Lagasaa Abdii Burundi Addisu Furgaasaa Keeniyaa Mombaasaarraa kanaaf egaa dhuftanii hundi keessan laaluu irratti fayyadamuu dandeessu. Yeroo ammaa kana aartii uummata Oromoo hamma tokko guddisuudhaaf Faayisaa Araarsaa asuma Keeniyaa Kinshaasaarraa dhugaa keessa wajjiniin baay'ee gaariidha. Amma kanumaan raawwata. Kanaaf jenne egaa maal maayikii naa kennikaati. Maayikii qabattee namatti kennu jaalatti waan nageera duruma yeroo stee jira sirbitu kan jennoota daawwattoota keenya. All our daawwatting hundi keessan iyyuu amma stuudiyoon nu jiru Blaze Studio 251 jechuun second fifth first yaa kaangure engere gudare enka tantu guru mogere endere tingo arunda amegere akkasi kanaaf amma yeroo kanaaf egaa amma inni afaan isiniin hiika ani immoo intan himaan deema Blaze Studio 251 yookiin immoo lammaffaa shanaffaa tokkoffaa jechuun afaan muuziqaati. Gitaarri biyya kana Itoophiyaa kana keessatti afaan muuziqaatiin kan ittiin beekamu jechuudha. Kana mana kana keessatti waan hundumtuu jira. Gitaarri rukutu jira, kan saaksee fufu jira, kan dibbee rukutu jira. Hundumtuu asitti wal eebbatu muuziqaa kan Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Kooriyaa, Haayilaandii, Poolaandii, Tanzaaniyaa, Uraangoota, Kongoota, Fuuchaatu yaasitti wal gaheetu taphataa jechuudha. Maala ani kanan jedhu yeroo tumaa turnu jechuun dandeettii kee durumaan ajaa'ibsiifadha. Sirba kee yeroo gimbii jiru mana dhiibaa teenye mana jechuun mana dhugaatii hin jiru nama daadhii boqa jira. Sana keessaati hin sirbita maal sirbita Asham yaa giiftii koo. amma rabbisa mareera. Asayidabatu kolfi mukaayini maaliif kakkaanoftaa keessummaan ta'ini. Akka daa'ima akkoo kolfa jaallata ani silaa keetii maaliif na sodaata kamoon haadha. Akkasitti ati raabbiin irra jiramu. Ani bara raabbii yeroo jalqaba dhaggeeffadhu kan kee achi jira gidduutti mana jaarii jira. Subscribe gochuun dagatina. Subscribe, share Blaze Studio 251. Subscribe, share, comment on YouTube, on page, share to Facebook, share to Instagram, share to Telegram, share to Gram, share to Kilogram, share to Gram. Sirriidha kanaaf irra deddeebi'aatii ilaalaa subscribe godhaa, like godhaa, maatii ta'a. Kanaaf torbanitti guyyaa tokko sirboonnis komediinis wanta daddaa aartii Oromoo guddisuudhaaf Blaze Studioon yeroo hunda isinii gadhiisa nu faana ta'a isiniin jennaa galatooma. Ani garuu waan tokko si yaadachiisa. Mee sirbuma kee keessatti. Mee Faayisaa bifa hayaadatanii. Geerristii keessan maal mee sagalee ma keessa gaafatan maal tokko. Shapa giloodha tiya giloo baagana mee sareen kumbii urte kaagadeen dubbii dhufte ka. Ada dhiiraa ya shefeet halkaniin badeetanii caakkaa si barbaachise. Caakkaa si barbaachifne manuun si barbaachise. Ishoo jedhure. Jedhin. Ishoo jedhe. Gamarisaa. Hin ta'u. Nana jeese mitiire gurree daggala dheedu.
nana jeese mitire dagada kubirati jamata ubirati nana jeese mitire tantuta mila furi mais nana jefada malesin oh ishon jetina nana jeese mitire nana jeese na akaserna gabandebi nana jeese mitire nana jeese amal nana jeese mitire mana timeta nana jeese ni koya kebuka nana jeese mitire antuta mila furi nyata bikilade umba hura gombisa kenya sagarisa mo isa ya turab nana jeese mitire lagada kubirati jamata ubirati faisani kakachachala adurre masakara nana jeese he na ai isi no gartani tu ajese ammas yo ina jeese te ani ilira mitika ina jeese Jetani rejennu ret mekae geraruret gerar na jettut makamitan gerarat namni ada yelaru tatamina geraru atamina geraru jeda kaji bichi ketina tibi kilchite tababa firadanu kallon kejira garu kallo migirri kuni katun simbirri kuni jo baga like kochu ndakatina injal jarani amara kitai touch ajtai nana jewda jamma mali beta haso nutu be amma Blaze Studio jisa jirra Blaze Studio subscribe jechun YouTube irratti kara gadi kanan baka subscribe jettu tuqudan subscribe aka godan yero subscribe godan wantonni sin barbaachisan email keessan fakkeenyaaf kara Facebook ida yoon shares ni godhe page irratti Blaze Studio page comedian music warsa irratti yoon share godhe achi keessan nattanii subscribe gochuudhaaf email isin gaafata email yoo guuttani immoo password isin gaafata kanaaf iyyuu yeroo hundaayyuu artistii Oromoo bira dhaabbachuudhaaf saba keenya bira dhaabbachuudhaaf aartii bira dhaabbachuudhaaf paartii biratu hin jenne paartii bira hin jenne aartii bira dhaabbachuudhaaf email password keessan yeroo hundaa guuttachuu qabdu qabaachuu qabdu Blaze Studio 521 kun kan Ethio Telecom kan fakkaanne second fields 1 afaan muuziqaati jennee walii gallee jira Blaze Studio keessa argamna an comedian music bohaarsaati video gabaabduu kana amma YouTube ni akka wal guddatu barbaanna sanaan immoo itti fufee immoo maal takka ta'u immoo isinis inuma walumaan xiinye ilaalla sagantaa itti aanuun video babbareeddu itti yaadamtee hojjetamtee waan gurguddoo isinii dhiyeessuu deemna bakka jirtanitti biyya alaa biyya keessa Awurooppaa, Eeshiyaa, Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Kinshasa, Kongo iddoo baay'ee jira Ameerikaa, USA, Washington waan baay'ee jira waan ta'eef achi keessa warra jirtan hundi keessan iyyuu subscribe godhaa share godhaa Blaze Studio 521 like godhaa warra sirbi barbaadan immoo kottaati hin sirbitu waan hunduu jira dibbeen jira gitaarri jira ani jira hin sirbina hundi keenya walumaan sirbineeti sirbineen matugaa ittiin diina biyyaa balleessina seexanas ittiin ariina kanaaf sirbi keenya kun sirba jette fakkaatin nama quufee machaayetu sirba malee sirbi Oromoodha motora qabsoodha kanaaf yeroo dhiyootti sirboota gurguddootti sirboota babbareedoo ta'an kan akka Obsaa Raggaasaadha abaarsa maal qabalaata Oromooni hayyootas gaafadhee tan deebii dhabee Oi meni rai ronda da batu miti amma mo sirba jaya baka bate do fajira ararsan immo inni amma wana jaya baka bate fanis wana jaya baka bate kana faisa ararsa ti yo kana ababutulle mana regetti kabani kana ababutulle kana subscribe goya ni betani fayam faya da takke fay kanu jitani fayam faya jechuun kan biraan jira an sagalee koo baay'ee bareeda kanaaf diisoo raadhaan nama sirbu amma dhiyootti immoo takkeentti fa sirba qab afaan kee jedhu qabatee dhufu isa kanas kan isinii dhiyeessuu deemu muuziqaa isaa qindeessuudhaan miiksisaa waa hunda xumuruudhaan tabaarek Blaze Studio 521 or second fifth first afaan muuziqaati jennee jira walumaan daawwanna kana caalaa immoo laaqana nyaadheen dhufa xinnoo mashii laaqana nyaadheen dhufa ammasitti immoo sirbitti dhufa isuma sirbaa amma feerraa laaqanaa qabna affeerraa laaqanaa kana isinii gochuuf jenna warri laaqana nu affeertan isinuma biraati harka baasaan nutti hima warri nu affeeruuf jettanii hodhasi lashin tala shigan lanta lashigan bravo itti hojjenne kee wajjumaan ta'e nyaanne ishee bareeddu kan kanaaf iyyuu galatomaa jira subscribe gochuun dagatina
subscribe kan gootan Blessed Studio 521. Kanaaf wajjin dura an comedian Buzik bo harsa maqaan koo kun sitti baay'ee fakkaata. Kanaaf subscribe gochuun dagatina, like gochuun dagatina, share gochuun hin dagatina isin jedha. Maan? Kottu beenaan jedhika. Kottu bee. Akkana baastana. Kottu bee. Maan? Homaa miti. Teessuma qabannaan ba'uun beenu nuti. Teessuma qabannaan ba'uun beenu. Kuttee waraartee nuti asgaballe. Dhufneerra. Egaa akkuma waadaa isinii galle kun har'as asitti argamneerra. Kanatti aansuudhaan immoo Blessed Studio jirra. Kanarraa Blessed Studio irraa baacoo gabaabduu tokkoon isinii dhiyeessa. Baacoon sunis immoo maal jedha isinitti fakkaata akkas jedha. Jaarsa maanguddoo tokkotu jiru. Jaarsa maanguddoo kanatu yeroo hundumaa ganama ka'aniitu caama qaqqaammatu aduu ganama baate kana. Ijoolleen immoo isaan fuulduraa kubbaa miilaa kubbaa moofaa taphattiin awwaarri yookaan dhukkeen ija jaarsa kanaatti nama ijoolleen nana fuulduraa hin deemtan maali waan isin balleessu isin dhagaadha isin na fuulduraa deema ijoolleen callistee xiqqoo turteet Abba. deebi'anii dhufan jechuudha yoo jedhe irraanfate Nuti dhagaa miti. maal inni ree Kobilistooniidha. Kobilistoonii. ammas baacoo tokkoon itti isinii dabala. Baacoon kun maal jetti isinitti fakkaata? Jaarsa maanguddoo tokkotu jiru. Jaarsi kun yeroo hundumaa gooxii deemaniitu zayitii fi sukkaara fuudhu. Koppooniinis kobbortaa isaanii keessa taa'a. Haati manaa isaanii dadhabduudha. Baay'ee dadhabduudha. Yeroo hundumaa dhaqanii gooxiidha. Akkuma amma agartan kana namni hiriiraan zayitii fi sukkaara fudhatu isaantu fuudha. Gaafa kaanii dhukkubsatanii mana yaalaa dhaqanii manni yaalaa qorannoo taasisee fi dhumarratti abba sukkaara qabdu jedhaniin. Anoo kana beekee koppoonni fideelleen dhufne gaadda gootanii sukkaara zayitii sitti naa dabala. Anoo kana beekee koppoonni fideen dhufne dagootanii zayitii sitti naa dabala. Zayitii sitti naa dabala. Isuma dura baraan sana go'achaa jiru jechaadha jaarsi.